الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتو تفي جالتمتو تشاينا لا ينتو سلا جرجرة ترجمتن نجان كوبكرت نسناك كابسنين جيشو جالدا بقى جراتني بقى جمتني يونا إقدني نسنين جدا إجا كهر اللي أكما برتامي برمس جافي كيسن وانتو تعددا كبتين كرا كيسن فيتورا فيديو كنا وري تشاينا لا ينتو سلا تفاروا تترجراتن سبسكرايبي قدوم ماتي كينيا تايشون جمانا نفير راكوتي برمس سرت دربو سنجالا دربو هنكابون سنين جدا warroonni channel ayyaantu asallaa wajjin immoo turtii gootanii hagaarraa irraa fayyadamtanis immoo jaalalaan like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha asumaan immoo kennaa isiniif qopheessitan jira jechuudha odoon karaa yaada koo ittiin darbini kennaan kun illee maaliin nuggaanaan jettan ta'e kanalaan egaa amma yeroo kana keessa wantoonni baay'ee wanti nama hawwatu baay'ee nama simatu baay'eetu jira baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf osoo kan mana keessatti illee akkatti nama bareede kuni fireeshidha original marguudha jechuudha. Aannichoodhaaf namni fide. Aanadhaaf namni fideeti. Ani immoo ishiin fuularratti akka waan isa wanni kana jechuudha. Keelloo kana fuularratti dibattee ittiin taphachaa jirti ishiin. Ani immoo irraa fuudhee tanan mee hordoftoonni kiyyaallee asumaan haalaalanii yeroo hunda gorsaa fi yaada osoo hin ta'in kanatti illee xiqqoo ishee abooran jedheen qabadhee dhufe. Yaanni koommoo hin jira herguyyuu hin dhaqnan isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata itti gammadaa isiniin jecha egaa yaada kootiitti hoggaan darbe viidiyoo isinitti hin dheeressu kanaasumarratti dhiisetoo jira warri barbaadan kunootii hoodhaa isiniin jedhee jira kennaa isinii qopheesse isiniin jecha ani immoo karaa yaada kootii deeman isiniin jedha yaadni koollee maaliin guyyaa irraa hoggaataniitu na gaafattanii ijoollee baay'ee waa'ee meeshaatti irratti na gaafattanii jirtanii uffata aadaa na gaafattanii jirtanii baay'ee na gaafattanii jirtanii ji'oota darbe keessa kan gaaffiiwwan baay'ee na gaafattaniitu jirtu lammata mooyyuu irra deebitanii ijoolleen daganaa nu gaafadhu jettanirlee jirtu jechuudha isa samii wal qabatte hundumaa haga uffata aadaatiin bahutti haga meeshaalee soofaa wantoota adda addaatiin bahutti qabadheetan isin dhufa viidiyoon kaleessa hojjedhe jalattillee ijoolleen immoo deebitanii ijaarsa manaa meeqa nama fixa jettanillee jirtu viidiyoo hagamaa akka dhaggeeffannedha jechuudha kanan achirratti baradhee maaliif achirratti waa'ee ijaarsa manaa tokko tokkoon isin deebiseetoo jira jechuudha achi gubbaarratti viidiyoon kaleessa gallakkisirratti viidiyoon kun immoo guyyaa sin qaqqabu hin beeku xiqqoo konneekshiniin hin rakkisaanii dhufaa hin deema kanaafuyyuu viidiyoon kun waggaa san bira gaheetti immooyyuu guyyaa kaleessaa viidiyoon kun hin naqamne akka hin jenneefan jechuudha viidiyoo duraa sallaala waa'ee manaa tirratti achi keessatti waa'ee manaa guutumaan guututti ni argattu hundi keessanuyyuu jechuudha gaafii kan gaafatu nama muraasa namoota baay'eedhaaf deebiin ta'a waan ta'eefuyyuu kana fakkaata amma ijoollee waa'ee meeshaalee waa'ee soofaa waa'ee baay'aa waa'ee uffata aadaa na gaafattanii guutumaan guututti yeroo baay'ee gaafii gaafa deemtu maal jedhu amma furattaa gaafa meeshaa gaafattuu fi furattu garaagarummaa qaba meeshaa har'a gaafattee boruu hin dabala dhugaan isiniin jedhe jechuudha waanuma xiqqoodha waggaa bituu deemne guyyaa lamaan booda gaafa deebinu dabalee argina jechuudha. Kanaafuyyuu guyyoota tanaan dura viidiyoo irratti hojjedhe meeshaa kanaan arganna wanti jettan hin jiru. Fakkeenyaaf ofii kiyyaa itti fayyadamaan amma achitti isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf soofaa kan akka xarapheezaa kan akka maal maalii kana ofii kiyyaa yeroo fidadhu ofii kiyyaa isa saniin gatii dhaabbataa akkamitti akkan ittiin argadde isi gaafa san isinitti hima malee ammas deemee gaafachuun hooma tokko faayidaan qabu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti gaafii baay'isuu malee itti fayyadamuu gubbaarratti hin hawwina kan hawwine san immoo itti jiraachuu irratti hin rakkanne jechuudha. Egaa guyyaa muraasan booda ijoolleen obsaan na dhaggeeffadhaa waa'ee biiffee torbuma kana keessa waa'ee biiffee isiniifan hojjedhee yaada iddoo isaa deemee too'ii isa sammaaliin ofii kiyyaatti fayyadamee tanan jechuudha. Tanaan dura hojjisiifadhaa yoo hojjisiifatan wayye jedhee viidiyoo isinii hojjedheen ture. Isa san immoo an ofii kiyyaatti fayyadama isinii viidiyoo hojjedha haala saniinan isinillee dubbii qabatamaa argattu jechuudha. Kan hoggaan jedhu immoo ani yeroo baay'ee meeshaan gaafadhullee iddoon deema malee nama yookaan bilbilaan gaafadheeti miti kana isinitti himu. Yeroo baay'ee argaa jirtanii viidiyoo bootaa oriijinaalumaan bootaa deema malee yookaan ani aappii wayiitirraa gabbuufadheeti miti kanan isiniif biraan gahu hordoftoota koo jechuudha. Gabaa waan irra jiru hunda isaa bootaa san deemee obsaan meeshaa gaafa gaafattu obsa guddaa nama barbaachisa. Ni beeku akka ati yeroo sanitti ni bittamoo hin bittu ni beeku meeshaa bittu roormaanii ni beeku waan ta'eef itti siqxee sirriitti gaafatta gaafa immoo gaafiidhaaf deemtu
ittimtee gaafattee jechuudha. Akkanatti namoota barbaade garuu gatii isa dhugaanatti mijettee gaafatta waan ta'eef gatii dhugaa sitti himan malee gammachuun qaban. Sababbiin isaa eenyumtuu kiraa itti kafalee taa'a waan ta'eef yeroo sanitti gabii yeroo sanii barbaada. Eenyumtuu si tajaajiluun barbaadu tajaajilamuu barbaada malee jechuudha. Kanaafuyyuu sittaa himuu malee gammachuu qabaatee sitti himu. Kanaafummoo ani ofii kiyyaa meeshaalee ofii kiyyaatti fayyadamaa ofii kiyyaa hojjisiifadhu ofii kiyyaa bitadhu sanii wal qabsiisee viidiyoowwan baay'ee simbiraan nan gaa jedhee tanan yaada fuulduratti egaa kaa'inni sun maal inni gizee tokkoo miti yeroo kiyya hojii dharraa qoodee yeroo naa mijatetti waan hundaa simbiraan nan gaa kana qofaa miti ka barumsa baay'ee kan jajjabina isinii ta'uu kan karaa guddina tooftaa adda addaa viidiyoowwan isiniifan hojjedhan isiniin jedhaa uffata aadaatti illee yeroo darbe mana uffata aadaa deemee viidiyoo hojjedheen ture. Ijoolleen tanaan dura viidiyoo laaltanii jirtanii kan tanaan dura laalle warroonni na gaafattan deemati achi jara laalaa uffanni ka bakka san hin taa'u kaleessa fi har'i tokkoo miti keessattuyyuu ka amma akka biyyattii tanaatitti bara haarawatti deeman waan ta'eef wanti hunduu ni waddada. Bakka san hin taa'u wanti bakka san taa'u hin jiru itti dabalaa deemee dheetan yaada egaa ka anis bootaa sanis guyyoota muraasan booda nan deemee dheetan yaada ugaan deemee viidiyoo ofii kiyyaaf itti fayyadamaa kan ta'een isinii dhiyeessa isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaata ijoolleen waa'ee meeshaa na gaafattan ijoolleen immoo waa'ee biiffetis na gaafattan waa'ee soofaa na gaafattan waa'ee algaa yeroo darbe qabatamaadhaan isinii hojjedheen ture jechuudha. Waa'ee algaa maal irratti nama bitee fe'atee mana ofiitti galfate viidiyoo isinii hojjedheen ture. Guyyaa gaafa sanii akka carraa ta'e anis naannoo san irrattan jira. Gizee makiinaan buusu viidiyoo sanarratti hojjedheen ture. Algaarreef manatti galaatoo jira. Meeqan akka jiru achi jirti viidiyoo san jala deemtanii ilaaluu hin dandeessanii isiniin jedha. Warri yaada qabdan bilbila kiyya taambileelii gubbaarra ni jira. Waa'ee manaatinis wal qabatee jechuudha. Viidiyoon kun isin fayyada. Akkuma tiiteelee gubbaarratti jedhe ka. Viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Bilbila kootillee immoo isiniifan barreessa. Ammas isiniin jechuu jaaladha. Yaadoo qabaattan koottadha. Na dubbisa. Akkasuma immoo waan kanarratti nu hojjedhu warri ittanis hoggaa ta'e bilbila kiyya isiniifan maxxansa. Viidiyoo kana barumsa guddaarraa argattan jedheetan yaada kana qofa osoo hin ta'in viidiyoowwan kiyya kan tanaan dura waa'ee meeshaalee yoo barbaadan filannoo achi keessaa filachuu dandeessanii amma achi kaa warri bitachuu barbaadan bittumaaf deemama malee waa'ee meeshaa tokko illee nan bifne jechuudha. Biyya keessa meeshaa jiru guutumaan guututti hojjedheetoo jira. Wanta argamu kan akka biddilibsii illee ta'ee koofartii ta'ee meeshaalee biiffee ta'ee biyya keessa ni jira fiddaniitoo hin dhufinaa jedheen. Isinitti himee jechuudha. Maaliif gaafa kara biyyaa fiddanii ani yeroo dura baay'een deddeebi'ee ture gimuruukitti gatiin inni nama gaafatu gatii miti ijoolleen baay'een achitti miidhamtee kan boossu jira. Nirbatuma ofiitii harkuma ofiitii fidanii achi taa'amee kan bu'amu baay'ee waan jiruufan viidiyoo kana cimsee irratti isinii hojjechaa ture warri meeshaa barbaadan achuma chaayinaalii kiyya gizee jala seentanii viidiyoo kan jedhu waggaa tokko guutumaan guututti waa'ee meeshaalee ji'a 2 ji'a 1 ji'a 3 dura hojjedhe guutumaan guututti argatan achi iskiriishuut gootanii abbaa barbaadanitti ergachuu dandeessanii anis waggaa ta'e anattis ergachuu dandeessan jechuudha. Meeshaaleen achi jala jira. Wanti haarabtottu hin jiru. Gatiin isaatillee waggaa ta'e egaa bakka kaleessaa dhabamuu danda'a. Gaafii fi bituun garaagarummaa qaba isiniin jedheetoo jira. Yeroo baay'ee gaafii shaggaa biti. Meeshaa argitanii kwaalitii meeshaa keessattuu kan magaalaa gurguddoowwan irratti meeshaan sirriitti jira isiniin jedheetoo jira. Ani kanan deemee gaafadhe magaalaa guddittiidha. Magaalaa guddittii keessatti wanti hunduu hin jira. Magaalaa tana daldalillee kallattii afraniin kan seenuudha. Meeshaalee bakka beekamoo ta'anitti bakka gurguddaatti deemeetoo gaafadhe isiniin jechuu jaaladha. Bakka barbaadanittis ni bitan nawwattan biyyattii keessa guutee jira meeshaaleen alaabaattanii galtan jedhee wanta hunda hatta haga maggaarrajaadhaan bahutti maggaarrajaawwan yeroo laman irratti hojjedhe maggaarrajaadha jechuudha. Kwaalitii kan ta'e kan mana madaa bititti irraa argamu. Warri barbaadan iskiriishuut godhachuu dandeessanii ammas deemii nu gaafadhu jechuu hin barbaachisu isiniin jechuufan viidiyoo kana isinii hojjedhe maaliif gaafiin ni baay'ate ni jira waan ta'eef hoomuma tokko ammas irra deemanii gaafachuun hoomuma tokko faayidaa hin qabu. Already ijoolleen biiffee tanaan dura irratti hojjedhe irratti filannoo dhiyeessitanii isa kana kophaatti nu gaafadhu jettan soorii isiniifan gaafadha torbuma kana keessa isa san isin biraanan jechuun isiniin jaaladha. Egaa kaayyaanni koo guyyaa irraa kana fakkaata viidiyoo kana jaalattanii kabajjanii waan na dhaggeeffattaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Dhugaan isiniin jedha jaalatamtoota kabajamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jaalalli koo onni irra
dhugaa ani waan biraati miti hundumaa ol wanti na gammachiisu chaayinaa kanarratti itti fayyadamtanii jirtan. Ani immoo isin jaalattanii too kana irraa faayidaa arganne ayyaantu galatoomii baay'ee ittiin boonnee jirra baay'ee jajjabina argannee jirra jettan. Kana caalaan itti gammada dhugaa isin akkana koomentii keessan dhugaan argu dhugaa hedduu tokko na gammachiisa. Kanaafuu eebbifama. Maaliif nama guddachuu barbaadu ejaa taatanii fida yaada namaa kan dhaggeeffattan waan ta'eef guddinni keessan milkaa'inni keessan guutuudhaan akka isinii ta'u abdiin qaba. Keessuma kootiin isiniin jechaatu jira. Rabbiin nagaadhaan biyya keessanitti isin galchuu yaada muraasa keessan rabbiin isiniif haa guutuun isiniin jechuu jaaladha. Hundi keessanuu gola ormaa keessatti teessanii bilbila kanaan abdii qorattanii waan biyya keessa jiru hordoftanii borus immoo tan jiraadha jirtanii too yaada keessan guuttattan hunduuyyuu yaadni keessan abjuun keessan isiniif haa milkaa'u isiniin jecha viidiyoo koo asirratti xumureera. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnu turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee.